Maqaan kiyya Joosef jedhama. Gaaffilee lama qaba. Muslimtoota dhiiraa hundaaf dubartoota afur fuudhuun maaf hayyamame? For 4 women. And the second one is, how can you prove that Jesus was not crucified? Obboleessa hordofaa amantii kiristaanaati. Eeyyan. Obboleessi gaaffii lama gaafate. Islaamummaan dhiirri haga afurii fuudhuu danda'a jechuun maaf hayyame? Islaamummaan dhiirri haadha warraa takka ol akka fuudhu maaf hayyame jedha. Gaaffiin lammataa immoo Yesuus Kiristoos fannifamuu dhabuu isaa akkamitti mirkaneessita jedha. Quraanni kitaabota amantii dachii tanarra jiran keessaa kitaaba haadha warraa takka qofa fuudhaa jee barsiise. Macaafa dubbistuus, raamaa dubbistuus, veedaa dubbistuus quraana yoo taate malee kitaaba dachii tanarra jiru keessaa kan dubartii takka qofa fuudhaa jeen argattu. Raamaayini dubbistuu kitaaba warra Hinduu jechuudha. Abbaan shiriiraam haadha warraa takka ol qaba. Mahabhaaraat yoo dubbistuu Shirii Kirishiniin haadha warraa meeqa qaba? 4, 10, 10,000. Inni haadha warraa 16,108 qaba. Kanaafuu Shirii Kirishiniin haadha warraa 16,108 eega fuudhe namni musliimaa haga afurii fuudhuun maaf badii ta'a? Macaafa warra kiristaanaa kakuu moofaa wayita dubbistu Salamoon yookaan Suleymaan nageenyi rabbii isarraa jiraatu haadha warraa 700 qaba jaamee barreeffamee jira. Abrahaam yookaan Ibraahim nageenyi rabbii isarraa jiraatu haadha warraa 3 qaba jaamee jira. Kanaafuu kakuu moofaan haadha warraa haga feete fuudhuu qabda jee si barsiisu jira. Haaluma wal fakkaatuun kakuun haarofni ammoo kakuu moofaa hordofuu qabda jee si barsiisa. Kanaafuu akka Hinduuzimitti, akka Kiristaanummaatti, akka amantii Yahudaatti haadha warraa haga feete fuudhuu ni dandeessa. Boodarratti bataskaanni waa'ee fuudhaarratti daangaa godhuun kiristaanni haadha warraa takka qofa fuudhuu qaba jedha. Rabaay Beenshamkiin Yahudaa innis boodarratti Yahudoonni haadha warraa takka qofa fuudhuu qaban jechuun daangaa godha. Kanaan ala duraan haadha warraa haga fedhan fuudhaa turan. Seera adabbii yakkaa Indiyaatu bara 1954tti heera sirna gaa'elaa jiru jalatti warri Hinduu haadha warraa takka qofa fuudhuu qaban jechuun seera kaa'e. Kitaabban amantii garuu daangaan isaan kaa'an hin jiru. Quraanni maal akka jedhu xiinxalli naa laallu. Quraanni suuratul Nisaa suuraa 4ffaa aayaa 3ffaa irratti dubartoota isinitti bareedan 2, 3 yookaan 4 fuudha. Yoo waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkittii fuudhaa jedhe. Himni waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkittii fuudhaa jiru kun Quraana keessa malee kitaabban amantii biraa keessatti hin argamu. Quraanni dhiirri musliimaa tokko haadha warraa takkaa ol haga afurii fuudhuu ni danda'a jee maaf karaa akka godhe haa laallu. Uumamaan dhalaa fi dhiirri lakkoofsaan wal qixa ta'anii dhalatu. Haa ta'u malee ogeessa daa'immanii osoo gaafattanii daa'imman dubaraa daa'imman dhiiraa caalaa dhukkubaa fi jarmii ofirraa ittisuu ni danda'u jaanii isinitti himu. Kanaafuu ijoollummaa irratti wayita wal bira qabnu dhiira hedduutu ijoollee dubaraa caalaa du'u. Kanaafuu sadarkaa ijoollummaa irratti lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa ni caala jechuudha. Aadaduma umriin isaanii dabalaa deemuun sababa waraanaatiin, sababa farshootiin, sababa baala sammuu nama hadoochiitiin, sababa balaa garaagaraatiin dhiirri lakkoofsaan hedduu ta'uu dhumu jira. Kanaafuu har'aan tana lakkoofsa dhiiraarra lakkoofsa dubartootaatu caala. Biyyoota muraasa akka Indiyaa fi Chaayinaa keessatti lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa warra dhiiraatii gattee argama. Sababni isaa immoo fiimeel fiitasaayid daa'imman dubaraa garaa baasuu fi fiimeel infiitasaayid daa'imman dubaraa eega dhalatanii booda ajjeesuudha. Akka gabaasa BBCtti Indiyaa keessatti ulfi 10,000 lakkaa'amuu dhalaa ta'uun eega barameen booda garaa baafamu jira. Lakkoofsa kana guyyoota 365 wayita baay'istan daa'imman miiliyoonaan lakkaa'aman waggaa waggaan Indiyaa keessatti eega dhalaa ta'uun isaanii barameen booda garaa baafamaa akka jiran hubattan. Akka hospitaala bulchiinsa Taamil Naaduutti daa'imman dubaraa dhalatan 10 keessaa 4 ni ajjeefamu. Dalagaa hamaa ulfa dubaraa garaa baasuu fi daa'imman dubara ta'anii dhalatan ajjeesuu kana osoo dhiisneeti. Indiyaa keessattis lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa ni caala. Chaayinaa keessattis dalagaa hamaa kana yoo dhaabne lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa ni caala. Har'aan tan USA keessatti qofa lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona 4.7 caala. UK keessattis lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona 1.2 caala. Jarman keessattis lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona 1.6 caala. Raashiyaa keessatti qofa lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona 10.6 caala. Addunyaa guutuu keessa lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona meeqaan akka caalu rabbitu beeka. Yaada ati dhiirri tokko haadha warraa takka qofa fuudhuu qaba jechuun osoo walii galeewu obboleettiin ta'e Ameerikaa keessa jiraattaa jennu yookaan ammoo obboleettiin ta'e Ameerikaa keessa jiraattaa jennu. Dhiirri jiru hundi haadha warraa takka osoo fuudhe dubartoonni miiliyoona 4.7 ta'an abbaa warraa malee hafu jechuudha. Obboleettiin ta'e dubartoota heeruma malee hafan keessaa takka osoo taate yookaan ammoo obboleettiin ta'e dubartoota miiliyoona 4.7 kan abbaa warraa argachuu hin dandeenye keessaa takka osoo taate filannoon qabdu lama qofa. Inni tokko nama fuudhee qabutti haadha warraa lammataa taate heerumuudha. Yoo hin taane ammoo meeshaa uummataa ta'uudha. Meeshaa uummataa jecha hamaa akkanaa fayyadamtaan jechuu dandeessu. Jechi gaariin an fayyadamuu danda'u isa kana. Jecha kanarra bareedaa argachuu hin danda'u.
Arraan tan Ameerikaa keessatti dhiirri tokko haadha warraa takka fuudhee tasgabbaa'uu isaatiin dura avareejiidhaan dubartoota garaagaraa 8 waliin wal qunnamtii saalaa raawwata. Ameerikaa keessatti sanyoo yookaan goshoo qabachuun baramaadha. Sanyoo yookaan goshoo 5, 10, 20, 30 qabaachuun rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee haadha warraa takkaa ol seeraan fuudhuun isaaniif hin liqinfamu. Dubartiin takka sanyoo nama tokkoo yoo taate mirga guutuu hin qabdu. Kabajaan isiin mulqama. Haalaan hin kunuunfamtu. Akka islaamummaatti dubartiin takka haadha warraa lammataa taatee yoo heerumte kabajaan isiin eeggamaa, mirgi isiin kabajama. Haalaan kunuunfamti. Dubartoota haala amala gaarii qaban dhiira fuudhee qabutti haadha warraa lammataa taatanii heerumuu isinii wayyamoo meeshaa uummataa ta'uu isinii wayye jettee osoo gaafatte filmaata jalqabaa san fudhatu. Kanaafuu islaamummaan dhiirri muraasni haadha warraa takkaa ol akka fuudhu hayyamee jira. Kunis kabajaa dubartootaa eeguufi. Gara gaafii kee lammataa wayita dhufu. Dubartootaafuu abbaa warraa tokko olitti heerumuun hayyamamaa? Obboleessi gaafii dabalataa gaafachuu jira. Yeroon nuti qabnu murtaa'aadha. Gaafii 2 gaafattee turte. Amma immoo 3ffaa gaafachaa jirta. Deebisaan gaafii duraaniitiif kenname si qubsee jira? Deebisaa duraatiin gammadee jira. Maasha Allah, gammaddee jirta. Hayyee, obboleessi dubartiin abbaa warraa tokko olitti heerumuu dandeessi je. Yoo dubartiin abbaa warraa tokko olitti heerumte rakkoon amma qabnu kun haalaan babal'ata. Jechuun kiyya dubartoota musliimaati. Akka dubartoota hundaatti dubartiin takka abbaa warraa tokko olitti heerumte rakkoon amma qabnu kun haalaan hammaata. Kun qabxii isa duraati. Qabxiin lammataa dhiirri tokko haadha warraa takkaa ol yoo qabaatee ilmaan irraa argate karaa salphaan abbaan eenyu haati eenyu akka taate adda baafachuu ni dandeessa. Garuu dubartiin abbaa warraa tokko ol qabaattee daa'ima dhalte. Garuu qorannoon DNA ni jira. Obboleessa deebisaa kiyya akka xumuraan hayyame. Gaafii gaafattee jirta. An jidduu seenee jira. An addaan sokotee jira. Addaan kutee ramoon kunne. Hin kunne. Kanaafuu maaf addaan na kutta? Eega deebisaa kennee xumureen booda gaafachuu ni dandeessa. An Dooktara Fayyaati. Ati Dooktara Fayyaati? Miti. An Dooktara Fayyaati waa'ee qorannoo DNA ni beeka. Isatti siif dhufa. Dubartiin takka abbaa warraa 2 osoo qabaattee ilmoo argatte mana barumsaa dhaqxee mucaa sangalmeessuuf yoo deemtu maqaa 2 kennuun isii irratti dirqamata. Waa'ee qorannoo DNA dubbattee jirta. Waa'ee isaan hin beeka. Qorannoon DNA waan dhiyeenya kanaati. Waggaa 50 dura qorannoon DNA jira? Hin jiru. Waan dhiyeenya kana argame. Ta'us 100% amansiisaa miti. Osoo guutuun guututti amansiisaa ta'e iyyuu waan amma dura ture miti. Islaamummaan osoo yeroon hin daangeffamin amantii ture. Sababaan kana qofa miti. Osoo boru 100% amansiisaanii ta'a jedhameyyuu sababaan dubartiin abbaa warraa tokko olitti heerumuun dhorkameef kana qofa miti. Akka saayinsiin nutti himutti dhiirri dubartoota caalaa waa'ee jireenyaa hedduu waliin jiraachuu ni danda'a. Akka saayinsiin nutti himutti dubartiin takka wayita dhiigaa addaa yookaan hayidii irra jirtu jijjiiramni xiinsammuu yookaan saayikoloojii garaagaraa qaama isii irratti ni mul'ata. Kanaafuu haadha warraa nama hedduu ta'uun dirqama isii irraa eeggan bahuu hin dandeessu. Dhiirri garuu jijjiirama akkanaan qabu. Kanaafuu dirqama abbaa warraa nama hedduu ta'uu bahuu ni danda'a. Arraan tana akka saayinsiin nutti himutti dhiirri haadha warraa takkaa ol yoo qabaate hunduu isaaf amanamoo yoo ta'an rakkoon dhukkuboota garaagaraatiin qabamuu hin jiraatu. Haa ta'u malee dubartiin abbaa warraa hedduu yoo qabaatte hunduu isiif amanamoo osoo ta'aniyyuu jidduu isaaniitti dhukkubni wal qunnamtii saalaatiin dabru argamuu danda'a. Dhukkubni sun ammoo gara dhiira biraa karaa salphaan dabruu danda'a. Kanaafuu akka saayinsii fayyaatti dubartiin takka abbaa warraa tokko ol qabaachuun isiif hin hayyamamu. Garuu akka saayinsii fayyaatti dhiirri haadha warraa takkaa ol qabaachuu ni danda'a. Gara gaafii kee lammataa dhufu.